lolli kan ka'e lolli sagaltamii sadii fuuldura ka'e suni oromummaa fi eenyummaadhaaf ka'e jiraachuu dhabuurraa ka'e illoonnaa isa jedhan sana jechuudha. Har'a garuu sun jiraa yoo jettan hin jiru. 83 booda hin jiru waan sun. Maal kaleessa maaltu ture? Oromoon afaan isaatiin dubbachuu, barachuu, jiraachuu, lafa isaarratti jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf sibiila fudhatee laga seene. Kanaaf wal ijaare sanaaf machaaf tuulamni uumame. Machaaf tuulama booda immoo abaawoon dhalate jechuudha. Erga 83 geenye 83 booda immoo abaawoon afaan akka afaan hin dubbannu akka biyyi Oromiyaa jedhamtu kun daangaan ishii sararamu akka Oromoon Oromoo bulchu erga godhee booda mufatee ba'e. Mufatee jechuudha. Mufiidhaan ba'ee taa'ellee uummata jalatti barsiifatee dhaabbatee loluu biyya keessa taa'ee achuma keessa taa'ee hojjedhu jedhee dhiisee ba'ee jechuudha. Mufannaa. Amma achi dhufne as geenye isaan otuma laga jiranii ijoolleen qeerroon walitti gurmooftee mootummaa Addawaayii gaggeessite. Jijjiiramni dhufe. Jijjiiramni erga dhufee guyyaa lama otoo hin bulin har'uma lola kaasan. Lolli ka'ee jechuudha. Mootummaan kun mootummaa naftanyaati. Mootummaan kun kan Oromoo miti. Ebelu Diqaalaadhaa, ebelu Oromoo miti jedhamee lolli kaasanii jechuudha. Maal akka godhullee hin barre. Maal hojjetamaa akka jiru hin barre. Kaleessa inni aangoo argatee ganama isaa lolli itti ka'ee jechuudha mootummaa kanatti. Mootummaan kun eessa dhaqe? Dakaa Sumaaleen lolatti kaaste. Biyya mataa keenyaa uummanna jettee. Hewaat biyyatti gale lolatti kaasaa jira. Shoo agarsiisaa jira. Oromoon asitti ka'e 3 ta'e 4 ta'e. Jawaarii mootummaa qeerroo jira. Obbo Daawud natti hidhatee jedha. Qubaatti hafee jechuudha mootummaan badhaadhinaa. Sana booda maal ta'e? Warri aangoo beeku, warri aangootti fayyadamuu beektu maal jedhe? Sirba 19 sirbeef. Nutu si gargaara, nutu si wajjin jira jedheen. Wanti inni gochuu qabu mootummaadha waan ta'eef iddoo harka qabu sana bukkee dhagee jechuudha. Gargaarsa barbaachamu. Sanaan booda warri hin barbaannu jedhee lagatti namme. Lagatti nammee hoo maaltu fide? 93 kaasee Oromoon waraanaan wanti inni argate takka hin jiru. Kreditiin abaawoon qabu hin dhofkamu 93 fuuldura kreditii qabu. Sanaan booda wanta gatiitti kaffalle malee wanti bu'aa nuti arganne 83 booda namni nutti jiraannaan isa nutti himan hin dhaggeeffannaa jechuudha. Sanaan booda wanti dhufe hin jiru waggaa 5 jedduus uummanni Wallaggaa, uummanni Gujii, uummanni Soores beelatti dhufe. Eenyu beelesse? Nuyitu waliin lolaa beelesse malee samiidhaa miti kan dhufe gadi jechuudha. Kanaaf ammallee waraanni bu'aa Oromoodhaaf jijjiiramni waraanaan dhufu hin jiru waan ta'eef gattaa mari'adhaa jennaan nutu mootummaa ta'aa jedhan. Koottaamee jedhan gaafa sagantaan ambootti qophaa'e keessa ture. Kootta gattaatii walitti makamaa jedhan abbaan gadaa biyya na simbatu. Obbo Daawud nuti walitti makamoo nutti makamu moo nuti itti makamaa jedhan. Keessa ture waan sooban dubbachaa hin jiru. Kanaafi hundumtuu natu caalaa ta'e wal tuffii ta'e. Wal tuffiitu Oromoo yoomsaa Oromoo ajjeesaa jira. Kana wanti jiru wanti lafarra jiru inni irraa kun kaleessa ka'e. Kaleessa ga'ee har'a ga'e. Yoonsaa qabaadde itti fufa yookaan booda itti fufuu danda'a jechuudha. Boodatti deebisaa amma daqiiqaa 5 fixeetta. Garuu yaada gaarii kaaste waan ta'eef booda immoo itti deebita amma barbaade fayyaa ta'e waash. Okay, Solko. Hayyee galatooma. 1983 qabsoon Oromoo kaayyoo qaba ture yookaan galma qaba ture. Galma qaba ture. Galmi suni hijacked ta'eetu booji'amtoota dargiitiin fudhatame. Maqaa namoota yeroo sana booji'amtoota turanii abbaa duulaafaadhaan fudhatame jechaadha. Achirraatii jalqabee dogoggorri.
dogoggorri achirraati jalqabeetu waggaa 27 fi itti fufee jechaadha. Waggaa 27 fi itti fufuu sana keessatti magaalaan Finfinnee gaafa isaan dhufanii aangoo qabatanii itti seenanii 24 hektaara kaarameetirii turte magaalaan Finfinnee jechaadha. Har'a magaalaan Finfinnee magaalaa Oromiyaa achi bal'istee 54 hektaara kaarii taatee jirti jechaadha. Qotee bulaan achirraati yeroo filmaata 2007tti isaantu biyya bulchaa ture. Warruma ammaa kanadha hin jijjiiramne. Ani yoon sila tiishartii adii uffadhe amma gurraacha uffadhe ani hin jijjiiramne tiishartuma kiyyatu jijjiirame jechaadha. Kanaaf jaruma sanatu biyya bulchaa ture. Gaafa sana gaafa filmaata 2007 sana abbaa warraa 100,000 fi 50,000 kan buqqee akka manaatti jechaadha. Warra akka manaatti buqqaan kana abbaa warraa kana yoo ijoollee 5 goonee haadha manaa immoo goonee fi nama miliyoonii 1 fi 50,000 naannoo Finfinneetti buqqee dhabameera jechaadha. Eenyufaan abbaa duulaafaan Abiyyi faa warra aangorra jiran kanaan Muktaar faadhaan buqqee eessa buuteensaa hin beekamu Oromoon tuulamaa jechaadha. Isa bara dhiyoo kana yoo fudhannee ilaalle waa'ee naannoo Somaaliyaa obboleessi koo tuqee jira. Naannoo Somaaliirraa Oromoo miliyoonii 1tu buqqee. Oromoo miliyoonii 1 buqqee sana lafa isaa Somaaliitu fudhate. Oromoon immoo magaalaa Finfinnee dhufee har'a lakkoofsa baay'ina kadhattuutiin magaalaa Finfinnee keessatti Oromootu tokkoffaadha. Kanaaf kan nu saaxile mootummaa amma aangoorra jiru kanadha. Oromoo naannoo Somaaliitti buqqisee buqqaatota godhee fidee naannoo sana qubsiisuu duwwaa odoon taane akka isaan itti jiraatanii fi waan isaan itti jiraatan mana barnootaa toon godhaniif maallaqni isaaniif walitti qabamellee hatamee jechaadha. Hin hatame. Maallaqni Awurooppaa irraati walitti qabnee Ameerikaa irraati walitti qabnee doolaara miliyoonatti siqu kan ergine suni hin hatame. Itti dabalaan galma miliyoonemiitti maqaa buqqaatota Oromoo Harargee lafa isaan irraati buqqaan kanaani maallaqni millions of kan walitti qabame maallaqni sunis hin hatame. Uummanni kun mana dalagee keessa qorqorroodhaan rukutamee akka jiraatan ta'ani. So kanatu konfliktii uume akka mariin hin jiraanne akka namni walitti gaareffatu akka namni xiiqii keessa galu akka namni gara lolaatti deemu kan godhe kana. Inni kan biraan bara 2018 erga aangootti dhufneeti namni inni kaan fiigee bosona lixee jedhe obboleessi koo namni inni kaan fiigee bosona lixuudhaaf kan sababa ta'e qeerroon gaaffii gaafate qaba. Yeroo falmaa ture sanatti gaaffii qeerroon gaafate kanaaf deebisuu mannaa qeerrootti dhukaasuu qeerroo ajjeesuu qeerroo magaalaa keessa ari'uu adamsuu hidhuu jalqabani. Sana booda namni duu barbaadu hin jiru lubbuu isaa baraaruudhaaf of oolchuudhaaf namni bosonatti baqatee qeerroon kaleessa magaalaa keessaa falmachaa ture sun huboota yaarra bosona keessaati lolaa jira jechuudha. Nagaa didanii nagaan barbaanne isa jedhuufi harka kennatanii kottaan araaramna jedhanii abbaa gadaa bayyanaa sanbatoo faa duukaa Jawaar Mohaammed faa duukaa biyyatti warri galan hundi isaanii summii nyaatanii dhumani. Hin fixanii summiidhaan. Mooraa waraanaatti galchanii achi keessatti shaayee kennanii fi summii kennanii fi achitti fixani. Ijoolleen hin galu jettee haftee immoo harreeyyuu bosona keessatti haftee jara kanaa wajjin kokkee wal qabaa jirti jechaadha. Kunis seenaa kaleessaa yeroo Haile Sillaasee yeroo Minilik jennee haasawnu tun ta'e isa ija keenyaan argine isa kaleessaati. Kanaaf furmaanni maalii isa jedhuufi mootummaan kun nagaa barbaada. Nagaa barbaannaa hundi keenya namni du'aa jira namni dhumaa jira. Kaleessa Wallagga jenna Boorana jenna guyyaa 15 kana tuulamni akka baalaatti harcaa jira. Mana namni 11 keessatti du'e hin beeka. Mana namni 8 keessatti du'e hin beeka. Kan tuulamaan jechaa jira. Mootummaa federaalaatu diroonii dabalatee mana tuulama keessatti gubaa jira guyyaa 15 kana. Mootummaan kun waan kana dhaabuu qaba. Marii adda bilisummaa Oromoo wajjiniin mari'achuudhaaf jalqaban sirriitti itti gadi ta'anii mari'achuu dubbachuu qabu yoo furmaata barbaachisa ta'e. Daqiiqaan koo qabamuu dhume ayyaan. Daqiiqaa qofa otoo hin ta'in yaadichasi yaada taanu irratti galaarta waan ta'eef garuu sirriitti ibsiteetta daqiiqaa 5-6 keessatti fayyaa ta'e ulfaadhu. Ayyaa ta'u yaada gadhiisuu mata duree gadhiisuu barbaade odoo hin taane wantoota inni kakaase tokko barbaadee fi galaqeen baay'ee. Hin gadhiisne mata dureen isaa waluma jala deema. Isa kanatti aanee wanti dubbatamuun irra jiru sana si galee so tuma fuufte waan ta'eef animoo addaan akkas godhee group out. Let's first identify current situation. Jalqaba kuni main situation in Kenya amma bakka itti jiru siyaasni Oromiyaa keessa deemu eessarra jira. So current situation kana understanding gochuu background wajjin hundumtu keessan lamaan keessan already akkas gootaniitu.
isa goonee gaafa jennu sammaatti kaasti kan irratti immoo deemna. Jalqaba garuu maal akka kaasne akkuma hubannaa kootti akka dhagayeetti kana kanan dhagayeedhee deeqaa mashaan fudhadhee anis waa dubbadhee immoo isa next round irratti immoo samma jettee kana kaasnee deemna. Okay, fayyaa ta'e ulfaadha. Brook jira. Itti fufi Brook yaada wal fakkaataa yoo ta'e immoo gabaabsuus ni dandeessa gara taanuutti akka deemnu yoo barbaadan. Galatoomii ayyaana affeerraa keessaniifis baay'ee galatooma. Haa ta'u gaafiin ka'es mariin mata dureen kennames baay'ee mariisisaa fi waan furmaata barbaadu waan ta'eef anis gabaabseetuma waa jedha. Akkuma sila Awaash Biraayis ka'e kaleessa uummanni Oromoo bara 1960 keessa maaltu qabsootti galchee kan jedhu yoo ilaalle hacuuccaa afaanii jira, hacuuccaan sabaa jira, hacuuccaa garaagaraa saba guddaa kanarra gahaa ture kun hamaa waan tureef keessattuu biyyattii kana keessatti kanumarra maaliif uummanni kun sabni kun bilisa ba'ee of danda'ee hin jiraanne kan jedhuun bara san keessa namoonni hedduu gara qabsootti galanii umrii dheeraa isaanii qabsaa ture. Qabsoon kun akkuma sila jedhame deemaa dhufee mootummaan dargiitis hin kufe. Erga mootummaan dargii kufee booda bara ce'umsaa bara jedhamu san ABO'nis mootummaa ce'umsaa sanitti makamanii yeroo mootummaan ce'umsaa ijaaramu achi keessa turan. Booddee dhiitanii bahaniit lammaffaa saba kana cunqursaa jalatti deebisuu isaanii hundi keenyaa ni beekna jechuudha. Sana boodas deebi'anii bosonumatti deebi'an. Bosonattis deebi'anii ani baay'ee kan na gaddisiisu sirriitti kanan beeku bosonatti deebi'uu qofa odoo hin ta'in mootummaadhuma Addawaayii erga aangoo qabatee gaafilee ABO keessaa tokko kan ture sabaaf sablammiin mirga ofiin of bulchuu kan jedhu innis erga mirkanaa'ee booda isas hin fudhannu jedhanii erga deemanii booda deebi'aniitu uummata Oromoo fi uummata biyya kanarratti hojjechaa turuu isaanii sirriitti hin beekne. Fakkeenyaaf wayyaaneen yeroo biyya kana bulchaa turte olaantummaan maqaadhaaf amma abbaa duulaa maal kan jedhee solkoo dubbate suni fi wanta amma lafarrattis summiidhaaf fixan kan jedhu sun yeroo tokko yoo haasofnus waaqayyoonis sodaachuun murteessaadha. Namni mataarratti ibidda du'a baatee deema waan ta'eef wanni akkasii yeroo amma umurii kootittanis biyya keessa waan hin jiruuf waan hin beekuuf inni cubbuu sanirraa of eeguun gaariidha. Garuu mootummaan Addawaayii olaantummaa TPLF'n biyya kana bulchaa ture warri kun ergamtoota ta'anii yeroo jala bulansan ABO'n mootummaa ce'umsaan fudhadhu jedhee biyyaa ba'e deebi'ee jara wajjin immoo harka biraatiin hojjechaa ture. Uummata Oromoo kana dargaggoo Oromoo beekaan Oromoo barattoonni Oromoo hedduun mana hidhaatti kan dhuman mana barumsaatti kan ari'aman mana hidhaatti kan du'an biyyaa baqatanii biyya alaatti kan ba'an fakkeenyaaf raajiin booda dubbachuu danda'a isas nan beeka ture yeroo inni Jimmaa ture. Sababa ABO'ti baay'een miidhamuun nama keenya jechuudha. Kana qofaanii miti. Booddee qabsoon kun alaa hin danda'amne jedhanii kan amma warri amma balaaleffatamu kun keessaa sirna kana jigsuu qabna jedhanii yeroo warri amma aangoorra jiru kun sirna kana yoo jigsanii mootummaan amma dhaabbate mootummaa badhaadhinaa dhaabbatu kana ABO'n keessatti kontribuushinii hin qabu jedhee yaada. Maaliif gaafa mootummaan Addawaayiin biyya kana dhaatame uummanni Oromoo keessaa wal gurmaa'ee mootummaa kana snaayiparii jala dhaabbatee ari'atu ABO'n biyya keessa turre wattaaddarri tokko hidhataan tokko turre. Booddee erga mootummaan kun dhufee booda mootummaan badhaadhinaa dhufee booda yookiin jijjiiramni dhufee booda ABO'n miila lamaan gale. Booleedhaan pileeniidhaan ayyuduree isaanii dabalatee gara Baaleetiin immoo meeshaa hidhatanii dhufan. San booda biyya kana keessatti jeequmsa dhalatee wanti amma lafarratti uumame yeroo ganassan haalan taaneen galuu fi haalan taaneen waan biyya kana keessa jiru hubachuudhaan bara qabsoo hoggaa ganaa qabsoofnedhanii qabsoo san lakkaawwachuudhaan ala kontribuushiniin tokko doon uumamin keessattuu 87 har'a waan lafa kanarratti ta'aa jiru dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiruuf sababa kan ta'e ABO'dha. Keessattuu immoo warra amma hidhatee bosona keessa jiru. Isaanuu bakka lamatti citanii kun mootummaa wajjin ministeeras ta'anii naannoo Oromiyaa keessas galanii hojjechaa jiru. ABO shanee kan jedhamu kanatu iyyuu biyya kana keessattuu Oromiyaa miidhaa jira.
Kanaaf immoo itti gaafatamaas kan ta'u warra isaan deeggaruu fi har'as biyya kana keessa jirudha. Haa ta'uutii garuu mootummaa tarkaanfii yeroo darbe Taanzaaniyaatti ta'e nageenyas waamicha kan raawwate mootummaadha. TPLFis waamicha waamaa turanii innis dhumarreen goola kun. Warrumaarra naannuma biraatitti iyyuu biyya kanaan akkuma kaleessaatti sirna kaleessaatti deebisnee jedhanii waamicha waamameera. Kanammoo nuti tokko sabaan tokko afaan tokko dubbannaa haadha tokko abbaa tokko irraa baanedhanii waamichi dhiyaatee fi waamicha sanis dhiitee kan ba'e lakkinu kanan barbaannu. Oromiyaa bilisoomti barbaanna. Jedhanii kiraateeriyaa adda addaa lafa kaa'uudhaan akka milkoofni kan godhes abaawoodha malee mootummaa miti. Akka nama ilaalaa jirutti mootummaa bira rakkoon waan jiru natti hin fakkaatu kan jedhu kaasuufanii booda galatooma. Okay, fayyaata namatti aanutti otoo hin deemini waan nama tokko yaadachiisuun barbaada. Conversationiin keenya gaarii deemaa jira amma. Ani xinnoo dhiibeen isin keessaa baasa waan jedhee jalqabama irraa kaastanii isin baasaa jirtu waan ta'eef this is nice. Garuu gaafa wal maqaa keenya gaafa wal waamnu gama mootummaadhaan gaafa rifarii gootanis maqaa mootummaan itti waamamneen waaminaa waboonis yookiin abaa waboon yookiin oolaan gara itti waamamu maqaa isaa malee maqaa haaraa tilaannee like isaan amma shanii gaafa jedhamu shanii miti maqaan keenya jedhanii jiru taanaan shaniidhaan hin waamnu kana at least as a common practice warra soddaa wajjinis kanarratti wal dhabna akkas jedhanii masa kitaaba irratti barreeffameera akkasumatti si waamaksa jedhan sanatu xinnoo dhiibbaa keessa akka hin galleef already we have enough space waan ta'eef referensii keenya irratti akkasitti akka hubachaa deemnudha. Pointii ciccimaa kaastee fayyaa ta'e Brook amma sittaanee mootiidha. Tibuufi mootii. Ayyaana baay'ee galatoomi baga wal argine. Qabxii baay'ee kakkaasanii jiru. Wanti isaan irratti dubbachaa jiran kanan arge gama mootummaarraa warri mootummaa deeggaran kun teeknikaalidha. Inni jalqabaa abaaboo waboomti kun maaliif lolaadha sila kan namni wal gaafachuu malee. Isa sanaa fi achi deebi'anii manifestoo abaaboo waboo sana ilaaluu nama gaafata jechuudha. Maaliif lollu jarri maaliif lolla jedhanii isa jedhudha kan ilaalamuu qabu jalqaba. Gara sachitti deebi'uu qabna jechuudha. Manifestoo jaraarra waan jirurraan akka armaan gadi wantoota yaada duraa si kaasuu barbaada. Kun manifestoo irra waan jiru. Preamble isaanii seensuma isaanii irratti our struggle jedhanii gaafa kaasanii nuti waraanni bilisummaa Oromoo we fight for the Oromo people's right for self determination. Innumti jalqabaayyuu. So gaafi self determination jechuudha inni tokko isa sana kan ka'uu qabu. Inni lammaffaa freedom of Oromo people from political exclusion kan jiru sana keessa economic exploitation saamicha fi social cultural marginalization tu jira jedhamee waan itti amanameef sanaafidha kan lolamu. Lolichi maaliif deema isa jedhu hubachuun nama barbaachisa waan ta'eef. Inni kan biraan uummanni Oromoo mirga political status isaa determine gochuu akka hin argatudha. Kan lolamaafii jiru. Inni kan biraan social cultural right of our peoples. Uummanni keenya hawaasni keenya social cultural keessatti gahee inni qabaachuu maluuf qabaachuu hin qabne warra sana kaasneetu irraa haasofna. Warri sun hin deebine taanaan rakkoon jira jechuudha. Rakkoon suni gara meeshaa kaasutti nama geessamoo nama hin geessu isa jedhu irraa haasa'uudhaaf institutionii lama adda baasu nama feesisa. Mootummaa warri deeggaranii waliigaltee Eertiraa sanadha kan isaan amma kaasaa jiran. Wanta sana amma kaasuun kakkabajanii dhuma ta'aa turan jechuudha. Odoo meeshaa hiikkachiisu piroosisiin sun hin dhumatiinidha. Kan isaan qondaalota adda bilisummaa Oromoo Finfinneerraa guuranii hidhuu, waajjiroota caccabsuu, namoota yeroo isaan duulana simadhaaf uummata dubbisuudhaaf deeman jalaa funaananii hidhuun sun kan inni dhufe. Meeshaan inni kan beeku ijoolleen diidaarriin sun hin dhumanne. Odoo sun hin dhumatiinidha. Rakkoo mootummaan uumuu kan jalqabe. So rakkoon waliigalteen agreementii asmaraa sana kan cabse kan rakkootti gashee mootummaadha jechuudha. Kana fudhachuun kana wal yaadachiisanii darbuu nama barbaachisa. Inni kan biraan maaliif amma lolli deemaa jira isa jedhu sanaa fi keeziin isaa mootummaa irratti dhiyeeffatan maali isa jedhu sana wal yaadachiisuu nama barbaachisa. Maaf lolaa jiru? Amma maaliif lolaa jiru? Isa kana irratti ani qabxii afur gaggabaabseen si kaasee darba addaan na dhaabuu dandeessa gidduutti. Inni jalqabaa gaaffiin dimokiraatii self rule kan jennu sun
ummati Oromoof hin kennamne ammallee tokko jedhe. Self ruling hin kennamneef. Freely mootummaa si bushu yookiin qondaala oofisa sii taa'ee si tajaajilu mirgi filachuu keetii hin kennamne. Mootummaan qondaalota ABO'f paartilee siyaasaa hunda sassaabee mana hidhaatti naqeetu qofaa dorgome. Election sun is not fair election. Sun keezii mootummaa irratti qabamuu qabudha jechuudha. Inni lammaffaani Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf physically ta'e systematically eliminated ta'eera. Political space biyya sanaa keessa. Physically eliminated ta'ee jira. So kanarratti dabalee qabeenyi Oromiyaa yookiin ammoo human and material resource in Oromoo saamamaa ture. Aga ammaa hin dhaabbanne bakkoota lolli itti deemaa jiru sanarraan kanaaf lafa Wallaggaa, Warqee Wallaggaa, Inna Baradiyaachi, Dhagaa Amboo, Gujii Kaasi lakkaa'e qabeenyuma Oromiyaan qabdu. Oromiyaan irraa hin fayyadamnes. Saamichatu jira, saamichi sun ammallee akkuma itti fufetti jira jechuudha. Itti gaafatamummaan hin jiru. Qaamolee mootummaa saamicha lafaa qondaalonni mootummaa olaanaan tuu korraabte. Achitti naa qabadhu. Sadaffaan Oromoo culture and language. Gaaffii uummanni kaasaa ture sun, gaaffii namuu gaafachaa ture sun deebii tokkollee hin arganne. Gaaffii xixiqqoodhaa kaasnee wal gaafanne sun cufti hin deebine jechuudha. Qeerroon qabsaa'ee dudda qeerroo irratti baatanii dhufanii qabsoon qeerroo fi qabsoon adda bilisummaa Oromoo geggeessu galmi isaa tokkuma. Haa ta'uuti gaaffileen suni cufti hin deebine. Teessumaa warri TPL sagaleen keessa wal jalaa citaara kaan keessee EPDRF irra taa'aa turan sanarra fidanii piiraan kanaaf. Okay, secondly, daqiiqaa tokko keessatti nan xumura daayyaana. So inni kun sakana so waggaa arfan kana keessatti yoo jenne ayyaana garamitti nu geessa gara Roomi Statue of Roomiitti nu geessa jechuudha. Gara Statue Roomi sanatti nu geessa Article 7.1 Article 7.1 up to K kan jiru san hunda cabseera mootummaan kun. Inni sun maalidha? The war against humanity. War against humanity Oromoo irratti Oromiyaa keessatti Roomi Statue irra kan jiru Article 7.1 up to K cufasa ulaagaa sana guuteera mootummaan kun. Kanaaf lolli deemu jira. Ansiin jedha. Galatoomi mootii. Qabxii afur qaba waan jetteef gidduudhaan si dhaabsisuus hin barbaanne neetworkiin keessa xinnoo stable waan taaneef yeroodhaaf sanaafan calluma itti fufee ittaanee Bunoo Baddallee achi Raajiidha. Eshi galatooma ayyaana atisillee galatoomi. Egaa ani qaama mootummaa irraa aga yeroo ammaatti boru waan ta'uun beekuu boru bakka irratti ramadamuun beekuu aga yeroo ammaatti itti aanaa Afyaayii kutaa magaalaa Shaggar keessaa iddoo tokko irratti itti aanaa ta'een muudamee hojjechaa jira. Actually asirratti miti mana Dooktar Ayyaanaatti sirriitti na beeka. Dooktar Ayyaanaani hojii hedduu Dooktar Ayyaanaa wajjin hojjetaa jirra. Waajjiruma keessa illee taa'ee rakkoo tokko illee hiikaa ture. Dooktar Ayyaanaa akkuma kana laayivii seenee jechuudha. Asirratti illee amma itti fuftaa namoonni tokko Dooktar Ayyaanaa naan jedhu Dooktar Ayyaanaa miti. Ayyaana akkanan seenee fi isa ibsuufan barbaade nama biraa akka baantu akka jechuu kootiif itti fufe. Dooktar Ayyaanaa jechuun yaa'u nama hedduu waa'ee Oromoo nooleejii kana nama waan hedduu beekudha. Akkuma keellee atisillee nama baay'ee kormeedha. Silumallee komentii irratti ammoo wanaa isa turtee yaada jedhuun kaasaa ture. Egaa asillee miti eeguma galee ammayyuu nama biraa waameen ture. Asirraa hoogganoonni gara biraallee jiru. Yaa'u qaboo hin qabanna. Ani yaadan kaasuu barbaade Taanzaaniyaa irratti illee waliigaltee gaggeeffamee achirrattis illee qocolloo waan uumellee
ajandaa sana akka Oromiyaatti illee mootummaan federaalaa Dr. Abiy nu buusee bifa mariidhaan sirreessaa jedhamnee bifa ta'een jechuudha. Waa tokko osoo waliin dhoksin ijoollee wajjin maal rakkootu jira adda baasadhaa kallattii adda addaatiin jedhamnee koree sana keessaallee tokko dha'anii asirras illee hoogganoonni hedduun jiru. Nama lama invite godheen jira. Waan kana ta'ee fi tokko osoo waliin dhoksin waan jiru information hedduu qabaddeen jira. Bifa itti sirreessinudha. Sirriitti jechuudha. Gadi galee lafa qabsiisnee hojjenna. Waadaan isiniif galu mootummaa bakka bu'ee jechuudha. Mootummaa akka koree tokkotti koree araaraa nu jalallee haadha siiqqee fi abbaan gadaa nu jala jiru koree araara buusuu jedhan jennee jechuudha. Waabuu ijoollee bosonaa qofa wajjin ajandaa ijoollee bosonaati. Ajandaa biraa kaasaan jiru isa qofa irratti jechuudha. Waan danuun jiraachuu mala ijoolleedhaa wajjin waliigallee bifa walii wajjin hojjechuu dandeenya jechuudha. Ayyaana akka lafa buunee hojjennu irratti bifa sanaan qaboo qabannee irratti hojjenna lafa buusnee jechuudha. Araarama kanallee waltajjii irratti teenyee bifa kamiin ijoollee kana manatti galchanna. Bifa kamiin gaaffii nus Oromoof hojjennaa ijoolleenis Oromoodhaaf hojjetu. Ijoolleen bosona jiranus kanaafiyyuu bifa kamiin manatti deebifannaa waliigallee bifa kamiin manatti deebisna kan jedhu federaala irraa nuuf kennamee jechuudha. Mari'adhaa ijoo sirreessaa wal sirreeffadhaa jedhamee kana akka ifa galuuf beektaa kan hin barbaade dura jechuudha. Dursee mana Dr. Ayyaanaattis bifuma kanaan waan haasaa turreef jechuudha. Sanadhaa waliigalteen sadii irratti walii hin galamne warra sadan irratti sirriitti irra deebi'amee akka ilaalamudha kan barbaadu jechuudha. Gaaffii torbatu ture.